Hajjamaar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii muhaaniwsi akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii muhaaniwsi namoonni YouTube chaanaalii keenya muhaaniwsi faarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya muhaaniwsi subscribe gochuudhaan maatii nuuf taasiniin jecha kanneen maatii keenya taatanii jirtan viidiyoo keenya like share gochuu yaada keessa komantiin nuuf qoodaa. Lola guddaa waboo fi mootummaa gidduutti deemaa jiru gubbatti Jeneraal Geetaachoo Guddinaa, Leetanaal Koloneel Taaddasaa Indaaloo, Koloneel Gaaddisaa Diiroo dabalatee jeneraalonni hedduun irratti kan hirmaatanii fi shira waboo cabsuudhaaf muummee Abiyyi Ahmad waliin masaraa mootummaatti tooftaa addaa obbo Leencoo Lataa fi obbo Abbaaduulaa Gammadaa dalagaa turan ammoo kan saaxilame shira araa kiiloo irraa hanga gadiitti shiramaa turee fi propagaandaa miidiyaa ajajoonni waboo ol aanoo ta'an Jalmarroo Dirribaatii fi Jalgammachuu Abbooyyee fi ajajaan jiddugaleessaa Jaal Sanyii Nagaas fashaleessan dabalatee kanaa fi kanneen biroo jajjabootaan qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii muhaaniwsi qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hagadhuma sagantaatti isin waliin kan turu ana muhaa Oromooti. Hagadhuma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni obbo fi mootummaa xumura argataa jira jedha mootummaan federaala Itoophiyaa. Imala gara nagaa jedhuun mootummaan waraanni bilisummaa Oromoo woboon nagaan Finfinnee galaa jira jedhus waraanni bilisummaa Oromoo woboon lola guddaa mootummaa federaalaa waliin taasisaa jiruun magaalotaa fi lafoota hedduu giddu galeessaa fi lixa keessatti qabachuudhaan humnoota raayyaa ittisaa kumoota hedduu barbadeessuu hima. Garuu mootummaan imala gara nagaa jedhuun ABO shaneen harka kennataa jira jedhus waraanni ABO shaneen harka laataa jira jedhu ammoo kan Jalmarroodhaan hoogganamus osoo hin taane kan Faqqadaa Abdiisaa ta'uun isaatis saaxilamaa jira. Mootummaan ammoo humna Faqqadaa Abdiisaa jalatti gurmaa'e kana waraana bilisummaa Oromoo woboo waliin mariin marsaa sadaffaadhaa kan milkaa'u yooti ammoo isaaf Oromiyaatti ammas qormaata jabaa lammataa ta'uu waan maluuf jecha yeroo woboon isaanii fi mootummaa lolaa jiru kanatti humna isaa ABO shanee jedhee waamu kana ammoo Faqqadaa Abdiisaa waliin galchuudhaan maqaa wobootu imala gara nagaa eegale jedhuunis hiikkachiisuu irratti argama. Garuu dhugaan lafa jiru woboon kan karaa nagaatiin galaa jiru otoo hin taane kaleessa gaafa 12 bara 2024 irraa kaasuudhaan hanga guyyaa har'aan tanaatti ammoo lixa Wallaggaa aanaa Haroo dabalatee akkasuma ammoo jiddu galeessa keessattis waraana PP waliin lolaa jiraachuus kan hime. Lola kanaanis injifannoo boonsa gonfachuus beeksise lolichaas haga xumura bilisummaatti ni gaggeessina jedhaa jira. Godina Wallagga aanaa Diiggaattis ammoo kutaa waraanaa tokko kan Leetanaal Koloneel Taaddasaa Indaaloon bobbaafame barbadeessus woboon hima. Garuu ammoo raayyaan ittisa biyyaa ibsa gama fuula miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiitiin maxxanseen humni keenya ajaja Leetanaal Koloneel Taaddasaa Indaaloo jala jiru godina Wallagga bahaatti woboo irratti injifannoo argatee jira jechuudhaanis woboo lolaa jiraachuu beeksisee jira. Yoo mootummaan kana himu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboonis godina Shawaa Lixaatti raayyaa ittisa biyyaa Koorii Jaaffaa barbadeessuudhaan daaraa botara godhee jiraachuu hima. Raayyaa ittisaatti ajajaan itti aanaa Koorii giddu galeessaa Koloneel Gaaddisaa Diiroo ammoo giddu galeessatti woboo dura dhaabbachaan jira jedha. Garuu ammoo jiddu galeessaa fi lixaattis ajajoonni olaanoon raayyaa ittisa biyyatti akkuma gaafa lola kaabaa kan TPLF sanitti Oromiyaatti warri akka Jeneraal Geetaachoo Guddinaa, Jeneraal Abbabee Taaddasee, Leetanaal Koloneel Taaddasaa Indaaloo,
Kolonel Gaaddisaa Diroo dabalatee hundumti isaanii ajajaa waboo olaanaa Jalmarroo Dirribaa fi itti aanaa Jalmarroo Gammachuu Abbooyyee fi ajajaa jiddu galeessa Jalsanyii Nagaas duras dhaabbachuu hin dandeenye. Kursii muummee Abiyyiif waboo akka injifatuuf ammoo obbo Leencoo Lataatii fi obbo Abbaaduulaa Gammadaatiin opereeshinii kanarratti kennamaa tures osoo hojiirran ooliin hafee jira. Sana ammoo fashaleessuudhaaf ajajoonni waboo tapha jabaa afaan isaa biltsiginnaan hin beekne taphachuudhaan akka ta'es ammoo maddeen Muhaaniwsiis ifoomsanii jiru. Obbo Baattiin osoo haala kanaan jiru waahillan isaa mana hidhaatti dararaman deddeebi'ee osoo gaafatu mana hidhaa Buraayyuutti qabamee hidhamuudhaan hanga gammoojjii Awaashitti hidhamee dararamee dhukkubsatee mana hidhaa keessatti du'arraa bahee haa du'u jedhamee ammoo mana hidhaa irraa ergaa gallakkifame ammoo gargaarsa ummata biyya keessaa fi ummata Oromoo biyya alaa jiraatanii yaalii taasifamee fi ammoo dhibee isaarraa dandamachuun qabsoo karaa nagaa aaboon itti jiruuf dirqama isaa fudhachuudhaan miseensa mana maree paartiilee siyaasaa magaalaa Finfinnee keessatti koree tahee dhaabasaa aaboo bakka bu'ee ejjannoo dhaabichaa hanga gaafa guyyaa lubbuunsaa darbutti fuuldura bahee dubbachuudhaan haga aaboon nama akkasii kana ammoo maaliif dhoksee kaa'ee jira jedhamee dubbatamutti ammoo kan dubbatee amansiisee jiru hoggaatu ammoo obbo Baattee Urgeessaa baatii tokko dura gaazexeessaa biyya Faransaay waliin afgaaffii godhaa jirta jedhamee ammoo hidhamee mirga wabii qarshii 100,000 kan gallakkifamee ture. Boodas sodaa lubbuusaa fi nageenya maatii isaa dursee cunqursaa ummata Oromoo irratti raawwatamuuf nama yaaddahu ture. Obbo Baattee Urgeessaa Finfinneerraa lafa kiiloomeetira 150 fagaatti argamtu bakka dhaloota isaa magaalaa Maqee dhimma dhuunfaasaa fi lafa qonnaa achii qaburratti paappaayyaa oomishatee waan jiruuf isa ilaallachuudhaaf gara san ammoo kan imale yoo ta'u ebla gaafa 9 bara 2024 bakka qubatee jiru iddoo hoteelaa guyyaa tokko bulanii guyyaa lammataatti ammoo halkan fudhatamanii humnoota waraana PP koree nageenyaa jedhamaniin ajjeefamanii balfa keessatti gatamuu ammoo kan himame. Obbo Baattee Urgeessaa humnoota waraana Abbaa Irree Abiyyi mataa isaarra qofa ammoo bakka 5 ol rasaasaan dhahamuudhaa fi deddeebiidhaan ammoo kan rukutame yoo ta'u walumaa galatti rasaasa 11 oliin ajjeefamuusaa qorannoon ogeessa fayyaatis ni argisiisa. Ajjechaa qondaala aaboo obbo Baattee Urgeessaa irratti raawwate kanaan addunyaan hedduu rifattee jiraachuu Ameerikaadhaan hangafee biyyoonni akka UK fi Jarman, Norway dabalatee kanneen biroo hedduun ammoo ajjechaa kanaan isa hamaa fi rifaasisaas jedhanii jiru. Akkasumas qorannoon qulqulluun gaggeeffamuudhaan abbaan gochicha kan raawwate seeratti dhihaachuu qabas jedhanii jiru. Obbo Baattee qaama isaa malee fedhii isaatii fi kaayyoo ummata inni dhaabbateef ummata Oromoodha gonguma ajjeesuunis hin danda'amu jedhamee kaafaan obbo Baattee Urgeessaa bilisummaa ummata Oromootiif akka dubbatee hidhamee jiruu fi jireenyi isaa akka burjaajee qaamni isaa akka miidhames ni beekama jedha. Fedhii ummata isaa ummata Oromoo fiixaan baasuudhaaf jedhee ammoo waan hin ta'inis akka hin qabne dhiyootti beekna jedha kaafaun. Obbo Baattee Urgeessaa namni guutuu jedhamu yookaan fayyaa guutuu qaba jedhamu tokko ummata isaatiif kan ta'uun ammoo irraa eegamu hundumaa kan raawwateedha jedha kaafaa yoo ragaa bahu. Dhaloota itti aanuufis ammoo fakkeenya guddaa ta'e argamee jira jedha ibsa isaa kanaan kaafaun. Diinonni ummata Oromoo dhaabbilee ummata Oromoo akka waldaa Mancaa fi Tuulamaa diiganii jiru kan jedhu kaafaun. Dhaaba siyaasaa adda duree ta'e kan Oromoo kan akka aaboo irratti ammoo duulanii jiru jedha. Qabsaa'ota akka Baattee Urgeessaa ajjeesanii jiru. Haa ta'u malee qabsaa'otaa fi fedhii ummataa duubatti deebisanii
deebisuus hin dandeenye hin danda'anillee jedhee jira. Garuu bilisiginnaan akka yaadde hin taaneef ajjeechaan kun koreen ajjeechaa Abiyyi Ahmadiin ammoo hundaa'ee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu kun yeroo ammaatti badii gurguddoos hojjetee jira. Badii itti sheena'u itti salphatuu fi akkasuma itti salphatus ammoo hojjetee jira jedhan keessa beektoonni koreen ajjeechaa kun Oromiyaa keessatti kanaan dura kan inni raawwachaa ture namoota dhageettii guddoo hin qabne qeerroo Oromoo dabalatee namoota siyaasaa hundumayyuu ammoo boolla gadi fagoo keessatti awwaalee jira. Garuu ajjeechaan nama kanaa ammoo san hunda saaxiluudhaafis kan jiru jedhamaa jira. Akkuma ammaan dura ajjeechaa namoota babbeekamoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiin hangafee gama biraatiin ammoo kan abbootii gadaa Karrayyuu raawwachaa turan kanas raawwanneetuma ammoo jala dabarra jedhanii akka yaadanii raawwatan himamaa kan jiru. San garuu ta'uudhaafis hin deemu jedhamaa jira. Koreen ajjeechaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu kun erga ajjeechaa kana raawwatee booddee ammoo ajjeechaa kana jalaa miliquudhaaf jecha ammoo ajjeechaa miseensa ABO obbo Baattee Urgeessaatiin ammoo qorachuudhaaf gareen qorannoo hundaa'e hojiitti galuu hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Gargaaraa Komishinar Taarikuu Dirbaabaa ibsanii jiru kan jedhu hoggaa ta'u walumaa galattuu haga ammaattis namoonni yakka kanaan shakkaman 13 to'atamuu Gargaaraa Komishinara Taarikuun himanii jiran jechuudhaanis ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisaa jira. Namoonni 13 ajjeechaa qondaala olaanaa ABO obbo Baattee Urgeessaa keessatti hirmaatanii fi harka keessaa qaban qabamuudhaan qoratamaa jiran jechaa jira. Ajjeechaa kana ammoo akka raawwatamuuf shira guddaa kan shiranii fi akkasuma ammoo ajaja gubbaarraa kan dabarsan obbo Shimallis Abdiisaatis jedhamaa jira. Haa ta'u malee ammoo pirezidaantii Shimallis kaleessumayyuu ajjeechaa kana mootummaarratti achi dhiibuunis hin ta'u isin argaa jirra jechuudhaan paartii ABO fi KFO dabalatee namoota siyaasaa babbeekamoo kan akka obbo Jawaar Mohammad faas akeekkachiisee kan ture hoggaa ta'u garuu dhugaan nama kana waan dhokachuuf deemtus hin fakkaattu. Ajjeechaan obbo Baattee Urgeessaa gubbatti raawwatee gurra addunyaa bu'uudhaan ijji addunyaatis gocha raawwatame kana argitee jirti. Qaamolee mirga namummaaf falman kan garagaraa biyya keessaa fi alaatis ammoo ajjeechaan kun sirriitti qoratamee abbaan gocha kana duuba jiruu fi gochicha hojjetes seeraaf dhiyaachuu qaba jedhanii jiru.